bishaan naannoo kana jira. Lafti gabbataan kun naannoo kana jira. Rooba qofa eegaa ture. Oomisha waggaa keessatti yeroo lama qofa rooba eeganii osoo bishaan naannoo kana yaa'u bishaan guddaan kun rooba eeganii facaasaa turutu ture. Saitelena na shaunana golima saitelena na shaunana maqaan kiyya Hussein Maammee jedhama jiraata ganda gabeeqeequ eegana ammootiin oomisha kaleessa lafa kanarratti wanni an dalagataa ture azmara lama qofa boqqolloo xaafii. Maqaan kiyya Daalaan Xayyib Aliyyi jedhama. Jiraata ganda gabeeqeequuti. Qonnaan bulaadha jechuudha. Amma tokkoffaa yeroo jalqabaa saneef wanni boqqolloof xaafii qoma oomishnuufi lafti kun silaa jallisiif lafa barbaadamu tokkoffaa bishaan waan hin arganneef jechuudha. Wanni sababa boqqolloo fi xaafii facaafnuufi rooba qofaan waan eeggannuuf waggaatti jechuudha. Karaa kanaan jechuudha. Asirratti nu kan duraan hojjetaa turre boqqolloo qonnaa waanuma biraan fayyadamnu boqqolloon ammoo lafti gammoojjiidha uumaan fayyaddu wayita lafaa baatu baaqa irratti hafti nyaata ifuu osoo noolle bara takka yoo irraa argannu bara takka hin argan. Hojii hojjennu kana keessatti kana dura dhaabbanni DS'n kun jechuudha yeroo jalqabaatiif jenereetara nuu fide. ሁለቱ ቀበሌዎች ላይ ሰዎች በአምስትም 10 ተደራጅተው ፊውል ፓምፕ ተሰጥቷቸው ነበር። ያ ፊውል ፓምፕ ግን ብዙም ፋንክሽናል አልሆነም። ለምን? በፊውል ስለሚሰራ በቤንዚል ስለሚሰራ እንደምታውቀው ሀገራችን ውስጥ ፊውል ቤንዚል በጣም ውድ ነው፣ አይገኝም። በተለይ ለዚህ አካባቢ ደግሞ በብላክ ማርኬት እንጂ ፎርማል ማርኬት ላይ ስለማይገኝ 1 ሊትር እስከ 300 ብር ይሸጣል። አፎርድ ማድረግ አልቻሉም። Jireetana sanirraa kaaneeti jireetari sun baasiin isaa waan gara garaa waan hammaatuuf sanumara dhaabannee dhaabbanni kun gara soolaa irratti nu jijjiiree jechuudha. Dhaabbanni kun eega soolaa irratti nu jijjiirameen booda akkuma argitan kana kuduraa fi muduraa oomisha gara garaa hojjechaa jirra. Shunkurtii, qaaraa kanneen dalagaa jirra. Isa kanarratti bu'aa guddaa arganne jechuudha. Galani rabbi haa ga'u. Azmaraan argin argee jira qaaraa gabaatti bitadhu asitti barrii kiyyarratti oomishu shunkurtii alatti bitadhu iji kiyya argee maasaa kiyyarratti argamu in galatoonfadhaa. ሶላሩ ከመጣልን ወዲህ በርበሬ እስካሁን እየሸጥን ነው። ቃሪያና ማነው ሽንኩርትም ለመሸጥ እያዘጋጀን ነው። ቦሎቄም እሸት ቤት ነው። ያው እንግዲህ ከመጣ በዘንድሮ አመት ነው ስራው ላይ የገባ ነው። ቃሪያ በጣም እየተሸጠ ነው። ከኩል አራሼ ጋራ ወደ 27000 ብር ተሸጧል። አንድ ኮንሱመር ኮኦፕሬቲቭ አደራጅተናል። እነሱ ኮንሱመር ኮኦፕሬቲቮች ኦልሞስት ወደ ስራ ገብተዋል። ገባ ተስገበሱ ከሰቴ meeshaa tokko asii dhufnee hin binnaa ummataaf gurgurree achii fayyadamaa waan ta'eef nuyyuu baay'ee nu gammachiisa. Haga amma faayidaan irraa argadde 40 tokko galii irraa godhee jira baankii. Sangaa ittiin bitachuu fi re'ee waan maatii kiyya fayyadu ittiin bituudhaaf karoorfadhee karoorra jira. Ashetana lo yo te la cola na ya go pyo dai sa